Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalee keenyaa wajjin qophii keenya kan darbeetiin waa'ee astiroonoomii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Akkasumas qophii keenya har'aatiin immoo gaalaksiin maal akka ta'e isiniif dhiyeessaa jechuudha. Amma xumura qophii keenyaatti wajjin tura jecha. Gaalaksiin jecha garii gaalaksiyaas jedhu kan yommuu ta'u hiikaa Milky Way jedhu qaba. Gaalaksiin walitti qabamiinsa gaazotaa, dhukkee, urjiilee binoonotatti lakkaa'amanii fi sirna soolaarii isaaniiti. Gaalaksonni kunis akkuma pilaanetoonni urjiilee isaaniitiin harkifamanii fi addeessonni pilaanetoota irra marsanii harkifaman, gaalaksonnis giraavitiidhaan kan wal harkisanidha. Gaalaksonni boca qaban irratti hundaa'uun bakka sadiitti qoodamu. Gaalaksota boca sirnawaa hin taane irregular galaxies, galaksota elliptical galaxies, galaksota spiral galaxies jedhamuun kan beekamudha. Galaksota ellipticaalaa. Galaksonni kun boca geengawaa dheeraa kan qabanii fi handhuura isaanii irraa niwukilaasii kan hin qabnedha. Haa ta'u malee handhuura isaanii irratti ifa guddaa kan qabanii fi hanguma niwukilaasii irraa gara qarqaraatti dhiyaachaa deemuun ifti isaanii hir'achaa deema. Ta'uyyuu kun niwukilaasii qabu jechuu miti. Ifti isaaniis urjiilee umrii dheeraa fi halluu diimaa qaban kan to'atamanidha. Gaalaksota kanneen keessaa urjiilee gaafannii fi qaamoleen kan biroo kan faca'anii argamanidha. Urjiileen gaalaksii elliptikaalaa keessatti argaman umrii dheeraa fi hanga xiqqaa kan qabanidha. Sababni isaas hammi gaasii fi dhukkee uumama urjiilee fi barbaachisaa gadi irraan uumamaniidha. Gaalaksonni ispiraalii immoo boca battee kan qabuu fi diiskii naannawaa handhuura isaa keessaa niwukilaasii caasaa dheeraa fi dhiphaa akkasumas hagas mara hin harkifamneen marfamee kan of keessatti qabatudha. Niwukilaasiin isaa handhuura irratti argamus urjiilee umrii dheeraa qaban halluu diimimmisaa fi holqa gurraacha irraa kan ijaarame. Gaalaksiin Androomeedaas gaalaksota boca ispiraalii qaban keessaa tokkodha. Kana malees gaalaksonni ilmi namaa argate keessaa harki 77 gaalaksii ispiraaliidha. Gaalaksonni boca sirnawaa hin taane immoo boca elliptikaalis ta'ee boca ispiraalii kan hin qabnedha. Haa ta'u malee gaalaksonni tokko tokko kanaan dura boca ispiraalii kan qaban ta'anii garuu sababa humna giraavitii alaa wal xaataa hin taaneen kan gargar ba'an yookaan kan adda ba'anidha. Gaalaksonni kunneenis gaasota dhukkee hammaan baay'ee ta'an of keessaa qabanidha. Hamma isaanii yommuu ilaallu immoo baay'ee xiqqaa fi gara tokko kurnaffaa hanga gaalaksii Milky Way ta'u. Walumaa galatti gaalaksonni kunneen duwaaf gaalaksii urjiilee miiliyoona 100 qaban hanga gaalaksota gurguddoo urjiilee tiriliyoonatti lakkaa'aman kan of keessatti hammatanidha. Qaamolee gaalaksota gara alaatti argaman immoo kutaa qarqara diiskii isaa mul'atuutiin alatti argamaniyyuu duwwaa miti. Isaanis maatariiwwan adda addaa of keessatti kan qabanidha. Qophiilee keenya har'aatiin kana fakkaata. Yeroo itti aanu qaamolee gaalaksota gara alaatti argaman kan ilaalu ta'a. Ammasitti nagaan tura. Akkam jirtu?